Okay, kallattumaan gara barnoota keenyaatti seennaa. Barnoonni har'a waliin barannu hardware troubleshooting and preventive maintenance kan jedhu jechuudha. Hardware troubleshooting and preventive maintenance yeroo jennu wantoota lamadha kan chapterii kana keessatti barannu jechuudha. Troubleshooting yeroo jennu rakkinni tokko kompiitara keenyarra erga gahee booda rakkinni sun mala kamiin furuu akka dandeenyu jechuudha troubleshooting. Preventive maintenance kan jennu immoo kompiitarri keenya osoo hin miidhamiin haala kamiin eeggannoo gochuu fi dandeenya jechuudha. Kanaaf troubleshooting kan jennus preventive maintenance kan jennus hardware troubleshooting ta'uu danda'a, software troubleshooting ta'uu danda'a. Akkasumas immoo preventive maintenance kan jennus software yookiin immoo hardware ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf chapterii kana erga barannee xumurree jechuudha. Maal ibsuu danda'u qabnu yookiis immoo qabachuu qabna kan jedhu keessatti explain maintenance procedure and troubleshooting kan jedhu jechuudha. Akkas jechuun maintenance yookiin immoo suphuun kompiitara suphuu kan jennu kuni seera qaba. Seerota sun ibsuu danda'u qabna jechuudha. Akkuma barbaanne kompiitara tokko hiiknee deebifnee cufuu hin dandeenyu yookiis immoo akka barbaanne rakkina kompiitara tokko barbaaduu jedhu seerota apply gochuu qabnutu jira. So maintenance procedure jenna jechuudha. Akkasumas immoo troubleshooting gochuuf rakkina kompiitara tokko barbaaduudhaaf steepii nuti deemnutu jira jechuudha. Steepii sun hojiirra oolchuun dirqama jechuudha. Kan biraa state hardware problem. Kenya kompiitarri tokko yoo miidhame hojii dhaabe jechuudha. Hardware isa kamitu yookiis immoo qaama kompiitara keenya isa kamtu miidhame kan jedhu list gochuu danda'u qabna jechuudha erga chapterii kana xumurree. So chapteriin kun baay'ee siif fayyada jechuudha. Akkasumas immoo mata dureedhuma kanaan koorsii tokko ta'ee yuunivarsiitii keessa jira jechuudha. Hardware troubleshooting and preventive maintenance kan jennu jira. Fakkeenyaaf barattoota information technology barattoota computer science baratan yoo taatan jechuudha. Kanumarraa kaanee mana suphaa elektirooniksii warreen hojjetan amma warreen kanarratti advaansii warra godhanidha jechuudha. Akkasumas immoo kompiitara dhuunfaa keenyaallee mana suphaa kompiitara osoo hin geessin ofii keenyatti iddootti solve gochuu dandeenyu jiraachuu qaba jechuudha. Another thing is describe hardware preventive maintenance. Warra kana ibsuu danda'u qabna kompiitarri keenya osoo hin miidhamin osoo fayyaa jiruuti. Waan gochuu qabnu jechuudha. Hardware yookiin immoo qaamota kompiitara ija keenya yookiin immoo harka keenyaan tuquu dandeenyu mana jechuudha. Another thing is perform basic hardware troubleshooting and preventive maintenance. Kana lamaanuu perform gochuu basic warra ta'an ofuma keenya yaallee kompiitara keenya fayyummaa isaa eeggachuu dandeenya yookiis immoo erga miidhamees immoo wantoota garaagaraa irratti hundoofne procedure wanta sitii irratti hundoofne kompiitara keenya fayyifachuu dandeenya jechuudha. Another thing is recognize the value of hardware troubleshooting to keep computer safety. Recognize gochuu hardware troubleshooting computer keenya yookiin fayyummaa computer keenyaatiif waan qabu recognize gochuu jechuudha. So pointoota kana hunda waliin ilaallaa jechuudha chapterii kana keessatti. Another when we start by the overview of this chapter, as we know, computer must be protected from any kind of threats that cause them. Computer to malfunction. Computer maintenance jechuun maal jechuudha? Ofuma isaatiif iyyuu protect from any kind of threats. Protect any kind of threats. Miidhaa kamirraallee computer keenya eeguu yeroo jennu eeguu jechuudha akka computer hin hojjenne warra dhorkanidha computer maintenance yeroo jennu. And also computer user should have some basic knowledge of troubleshooting and solving hardware problems. So as a student or as an elementary student, as a school student, as a university student, any computer users have the knowledge or the basic knowledge of troubleshooting and solving related problem. So computer keenya harka keenya irraa qabna yoo ta'e namni kamillee namni computer fayyadamu tokko wantoota troubleshooting yookiin immoo preventive maintenance jennu kana xiqqoodhuma ishee beekuu qaba jechuudha. Wantoota xiqqootiif mana suphaa kompiitara baannee deemuu hin qabnu jechuudha kompiitara keenya. Chapterii kana seeraan apply goone rakkinoota xixiqqoo furachuu dandeenya jechuudha. Rakkinoota qarshii nu baasuu danda'a, rakkinoota xixiqqoo furachuu dandeenya jechuudha.
So the first topic of this chapter is hardware troubleshooting. Akkuma jalqaba isiniin jedhe troubleshooting jechuun kompiitarri keenya erga miidhame yookiis immoo erga miidhaan irra gahee mala ittiin rakkina kompiitara sunii barbaadne itti solve goonu jechuudha. Troubleshooting jechuun. So when we start by this brainstorming question, what do you know about computer hardware troubleshooting and maintenance? Maal beektu mee fakkeenyaaf waa'ee computer troubleshooting and maintenance waan beektan qabdu yoo beektu ta'e waan beektan sun ofuma keessaniif deebisuu yaalaa or comment illee gochuu dandeessu. Hardware troubleshooting is amma kaashi kanaan eegalla jennee hardware troubleshooting is the systematical approach to locating the case of fault in computer system and solve technical problems. Argitanii rakkinni erga uumamee ka'eeti kun systematical approach ida mala itti rakkina sun argine mala itti solve gochuu dandeenyu troubleshooting jechuudha. Kana jechuun dhukkubsannee amma fakkeenyaaf hospitaala yeroo deemnu nuti akka namaatti doktorri tokko maal godha rakkina keenya maal akka ta'e adda baasee rakkina keenya yookiin dhukkuba keenyaaf daawaa nuuf kenna jechuudha. Troubleshooting immoo kompiitaraaf tokko jechuudha suniif. Preventive maintenance kan jedhamu fakkeenya osoo hin dhukkubsatiin mana keenyatti maal goona nuti nyaata fayyummaa keenyaaf gaarii ta'e nyaachuu ta'uu danda'a ispoortii hojjechuu ta'uu danda'a wantoonni garaagaraa sun immoo gara kompiitaraatti yeroo finnu preventive maintenance kan jedhu kana ta'a jechuudha. So it starts with general issue and then get more specific. Kanaaf wantoota gurguddaa rakkina ta'uu danda'a irraa eegalle hanga dhaabbii xixiqqooshitti yaallaa jechuudha. So that thing is considered as hardware troubleshooting. Hardware troubleshooting qofa osoo hin taane software troubleshooting illee jira jechuudha. Under this topic, under this hardware troubleshooting topic, hardware troubleshooting procedure, seerota ramma kun. Systematical approach to finding a locating the problem and solving that problem is troubleshooting jenneera. So procedure hojii wantoota akkamii hojiirra oolchuu qabna wantoota akkamii hordofuu qabna rakkinoota sun identify gochuuf. So hardware troubleshooting is the process of reviewing, diagnosing, identifying operational or technical problem within hardware device or equipment. Argitanii hardware irratti haasaa jirra. Software immoo troubleshoot gochuu dandeenya jechuudha. So review gochuu ta'uu danda'a, diagnose gochuu ta'uu danda'a, identifying operational or technical problem within hardware device or equipment. Meeshaa warreen akka maawuzii ta'uu danda'a, keyboardii keenya ta'uu danda'a, screen keenya ta'uu danda'a, hard disk keenya ta'uu danda'a, CPU keenya ta'uu danda'a, power supply keenya ta'uu danda'a. Isaaniin review gochuu, diagnose gochuu, identifying operational or technical problem gochuu hardware troubleshooting procedure no jechuudha. Kaayyoon isaanii jalqaba it aims to resolve physical and logical problem issue within a computer hardware. Physically hardware yoo jennu physically warreen amma computer keenya irratti tokko kana jechuudha. So amma gara software itti deemne jechuudha. So on other hand karaa biraa immoo jechuudha software troubleshooting is a process of scanning ta'uu danda'a, scanning virus ta'uu danda'a, identifying, diagnosing and resolving problem error and bug in software. Kita software yeroo jennu immoo wantoota kompiitara keenya irratti install goone fayyadamu warreen akka operating system ta'uu danda'a, warreen akka word processing ta'uu danda'a, warreen akka Adobe Photoshop ta'uu danda'a. Warreen sun isaanii software jedhu. So warreen sun yoo jalaa miidhaman miidhaa isaanii sun irraa fayyisuudhaaf malli nuti gargaaramnu bakka hardware jettu kana software troubleshooting procedure jechuu dandeenya jechuudha. Software troubleshooting jechuu dandeenya jechuudha. So computer can malfunction and get damaged if computer users are not aware of some of the basic process for checking hardware problem. So computer keenya hojii dhaabuu kan danda'u jechuudha. Yookiin immoo miidhamuu kan danda'u yoo maal ta'e fayyadamtoonni kompiitara if computer user not aware homaa tokko information hin qabnu yookiin immoo odeeffannoo hin qabnu ta'e waa'ee kana kompiitarri keenya guyyaa tokko ni dhaabataa jechuudha. Hojjechaa yerooti
waggaa dheeraa kan nu tajaajiluu danda'u warreen kana wallaanuu keenya kompiitarri keenya biyyattii nu jala dhaabata jechuudha. So many computer problems can be solved by checking the following simple hardware. So yeroo kamillee computer yookiin immoo laptop harka keenya irra jiru kan yeroo fayyadamnu dirqama wanti nuti computer keenya rakkina keessatti yeroo galu salphumatti waan nuti check goonu qabnu warra kana jechuudha. Many computer problem can be solved by checking the following simple hardware. So mana computer Supandeni of makanya want to chuka muchalka check that your computer plugged into working power outlet. Computer kenya maf kenya desktop ifali damne utae working power outlet it connected to usa check chuka mna electric ito so connecting godin computer kenya dalsne yero iti yalu tu jirachu mala jechuudha maf kenya yero baye office fa kesa gargaro ken mo biro kesa fayda jechuudha. Another thing is check that everything is turned on. Wantoota hunda computer keenya irra press goone banu check gochuu qabna jechuudha. So computer keenya bananii hojjenne jechuu hin dandeenyu. This one is a simple technique. Another thing is if the computer is on but the screen is black, argitanii computer keenya on goone banneerra. But if the screen is black, computer keenya screen isaa gurraacha ta'e rakkina maalii ta'uu danda'a? There may be issue with connection between computer and the screen. Argitanii computer keenyi fi screening garaagarummaa qaba. Screen yeroo jennu used for display gochuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Computer keenya kan jennu immoo general system unit ta'uu danda'a. Laptop keenya irra kan jiru immoo we consider as a system unit kan jennu gara laptop keenya kana jechuudha. So we consider as a computer. So connection isa lama wal quunnamsiisu. Fakkeenyaaf desktop computer yoo ta'e cable dha jechuudha kan wal quunnamsiifnu warreen sun check gochuu qaba. Computer banaa ta'e yoo black screen keenya irratti homtuu display nu ta'uu baate amma fakkeenyaaf asinatti ifaa jira amma wanti ani irraa sin barsiisaa jiru kun waan nuti mul'isaa jira black screen because there is no the problem of condition. So maal gochuu qabna jalqaba first check to see if the monitor is plugged into the power. Monitoring keenya power itti connected ta'uu check gochuu qabna jalqaba. And if the connection between the monitor and the computer unit is connected securely, you will consider rakkina connection unit jechuudha. So salphumatti warreen kana ofuma keenya yaaluu qabna jechuudha. Osoo kana yaadaniitu mana computer baannee deemuu jechuun kare qarshii guddaa nu kaffalchiisu. So another thing is check that the keyboard, mouse, monitor, speaker are properly plugged into the computer system. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf keyboard kana faasu seeraan connecting godhin, mouse yeesoo seeraan connecting godhin, monitorii keenya too connecting godhin, speakerii keenya soo connecting godhin, computer naa barreessuu didee jechuu dandeenya jechuudha. So warreen kana check gochuu qabna. Salphumatti wantoota gochuu qabnudha jechuudha. Kun salphumatti wantoota gochuu qabnudha jechuudha. Many computer problem can solve by checking. Kanumaan sirrachuu ni danda'a jechuudha. Another thing is let's come to the concept of solution. Another thing is it is necessary to switch on the computer before undertaking any hardware maintenance such as removing or replacing computer. Akkas yeroo jennu warreen kana hunda isa check yeroo goonu jechuudha. Wanti nuti sirriitti hirkixanyaa ta'uu qabnu computer keenya cufuu qabna yeroo kana jechuudha. Warreen kana hunda check yeroo goonu. Warreen kana hunda check yeroo goonu computer keenya dirqama cufamuu qaba jechuudha. Sababni isaayyuu electric computer keenya jiru wanti maintenance jedhamu jiru. So procedure inni jennu sun kanadha jechuudha. It is necessary to switch off the computer before undertaking any hardware maintenance such as removing or replacing computer parts. Warreen kana gochuun dura dirqama computer keenya cufuudha. Kun seeradha jechuudha. So procedure ishin jennu kun kana jechuu dandeessi jechuudha. Another thing is when we define all the concept of hardware components, we start by the concept of check costs. Check cost.
Post yeroo jennu power on self test. Post jechuun akka isiniif galutti kompiitara keenya press goonee jechuun banuudhaaf jechuudha. On itti yookiin kompiitara keenyaatti yeroo press goonu eegalee hanga kompiitara keenyi banamee screen kompiitara keenya nutti mul'atutti post jenna jechuudha stepii sun. Post stand for power on self test. Hanga kompiitara keenya banamee hanga dhaqee screen kompiitara keenya nutti mul'atu teenyee eegnu sun post jenna jechuudha. This part of computer startup program that is used to diagnose the keyboard, random access memory, disk drive, other hardware to make sure they are working properly. Yeroo kana hojjetu jechuudha kompiitara keenya irratti wantoonni connect ta'anii jiran hundi warreen akka keyboard, mouse, random access memory, RAM, disk drive and other hardware hundi isaanii hojjechuu fi hojjechuu dhabuu isaanii post jedhu kun adda nu baafti jechuudha. Kan hojjenne ruma sun mallattoo itti argisiisa jechuudha. If the post detect any error in hardware, it is a display text error message on the screen or in series of short and long beeps. Originally, kun amma jechaadha rakkinni tokko kompiitara keenya irra jira yoo ta'e kompiitara keenya yeroo press goone on taasifnu suni rakkinni wayii jira taanaan error message nuti display ta'ee nutti mul'ata jechuudha. Display ta'ee nutti mul'ata jechuudha. Error message yookiin immoo message dogora akkas ta'eera kompiitara yookiin hard drive hin jiruudha yookiin immoo RAM sirriitti mul'atu jedha yookiin immoo sagalee nu dhaggeessisa. Sagaleen sun immoo short and long beeps wanti jennu jira jechuudha. Kompiitara keenya yeroo bannu sagalee nuti dhaggeessu jira. Beeps jenna jechuudha sagalee sun. If an error message appears as you put your computer type the exact error message and then search on the internet to find more information about it. So, error amma fakkeenyaaf display nuti ta'u kompiitara keenya irraa internet irra search goone rakkinni kompiitara keessa mudate rakkina kanadhaan jedha jechuudha. Kanaaf warri mana kompiitaraa suphanes waanuma kana hojjetu malee waan biraa hin jiru jechuudha. Illee interneetiitti rakkinoota iskiriinii irraa error message nuti mul'ate sun galchine akkas godha waan akkanaatu kompiitara keessa irratti rakkinni uumamee jira. Kanaaf waan akkasii hojjedhaan jedhee nu sirreessaa jechuudha. So activity shan tokko kana ilaalan. If your computer cannot start, what are the primary hardware diagnosis you do identify the fix problem? Deebii warra kana nama. Kompiitara keenya fakkeenyaaf ooniitti buune yookiin immoo ishii bantuu kompiitaraatti buune yoo nuuf ka'uu dide jalqaba maal gochuu qabna? Warreen kana check gochuu qabna jechuudha. Warreen kun hundi isaanii maladha jechuudha. Tokko pin code jechuudha. Pin coding baay'ee nu fayyaddi. Message gara keenyatti dabarsitudha jechuudha pin code kan jennu kun. Pin code are sound emitted by computer during power self test. Power self test jennee dhagaa kompiitara keenya yeroo ooniitti buune hanga dhaqee banamee xumuramutti post yookiin immoo power on self test jenna. Yeroo sun sagalee dhageen jira kompiitara keenyarraa. Fakkeenyaaf rakkina raamii osoo ta'e sagalee baay'eetu dhagama piip kan jedhu jechuudha. Kompiitara keenya sirrii yoo ta'u immoo simu tokko piip kan jettu dhageenyaa jechuudha. So pip code jenna jechuudha kompiitara keenyarraa. So pip code are sound emitted by computer during post. Each mouse manufacturers unique pip sequence combination long and short pip for hardware failure. Rakkinni hardware failure tokko yoo jiraate combination of long or short pips kun nutti dhagahamu jechuudha. Hunda isaaniitiif immoo mouse manufacturing kanarratti hundaa'ee yoo si'a lama iyyite kompiitarri keenya rakkina maaliiti? Yeroo si'a sadi iyyite yookiin immoo yoo iyyee adda adda dide rakkina maalii akka ta'e hunditti attach ta'ee jira jechuudha kun as akkasitti. So warreen bosoonni irratti tukuratti kennu. If there is problem with the computer, listen for the pip code. Dhaggeeffadhu jechaadha ishii. When the computer starts, as the system proceeds through the power self test, must computer meet one pip to indicate that tokkitti qofa taate computer keenya sirriidha jechuudha. Sirrii banaa jira. Yeroo computer keenyaatti press goonu simu tokko qofa jedhee computer keenya bana yoo ta'e rakkinni tokko iyyuu hin jiru jechuudha. If there is an error, you may hear multiple pips
Argitanii lama ol yookiin immoo sadii ol yeroo dhageenyu immoo rakkinni wayii kompiitara keenya irra jira jechuudha. You need to document the big code sequence search on the internet. Argitanii ammas furmaan garuu intarneetiiti. Kuni search on the internet kan jedhu namoota gara jalqabaarra jiraniif yookiin immoo biigneeriidhaafidha. Fakkeenyaaf nuti amma xiqqoo warra kompiitara waliin oollu kuni si'a sadii yoo iyya sagalee rakkina maaliiti si'a tokko yoo iyya maalidha. Iyyee waddaan jedhu immoo rakkina maalii kan jedhu sammuudhuma keenyatti qabachuu dandeenya jechuudha yeroo baay'ee kompiitara irra oolla waan ta'eef. So warreen kun hundi isaanii mallattoo sulaa jechuudha. Fakkeenyaaf no beep but the system turn on and run fine. Sagalee homaa tokko yoo dhagahuu dhiifneet kompiitarri keenya fayyuma isaa banamee hanga dhumaatti yoo deeme kiipperiin keenya hojii dhaabdeetti malee kompiitara keenya fayyaadha. Sagalee ishiin baastu sun hojii dhaabdee jirti. May have died out. Yoo kana ta'e kiipperii keenyatu du'ee jirti yookiin immoo hojii dhaabdee jirti jechuudha. Rakkina ta'uu hin danda'u kun garuu rakkina boodarra waan ta'u jijjiiruu dandeenya jechuudha ishii. Another thing is no keep. Say properly supply not like or turn it on. Rakkinoonni warreen kaanis hundi isaaniiyyuu asumatti jiru. Fakkeenyaaf long continuous beep kan jennu random access memory keenyatu fail godhee jira jechuu ni dandeenya jechuudha. Warreen kana hunda isaaniiyyuu yookiin sagaleen sadii afur yoo bahe rakkina maalii akka ta'u hundiyyuu taa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf waan long too short tokko dheeraa fi lama shortii waraggeesse immoo video kaardiitu fail godhee jira jechuudha. So warreen sun irratti tukuratii kennuu qabna yookiin immoo xiyyeeffannoo kennuu qabna jechuudha. Kan biraa malli ittiin hardware troubleshoot kun keessaa tokko BIOS information check gochuudhaanidha jechuudha. BIOS yeroo jennu abbreviation kuni stands for basic input output system. Basic input output system yeroo jennu immoo kompiitara keenya irratti deviceonni garaagaraa akka input itti nu gargaaran jiru akkasumas immoo akka output itti nu gargaaran jiru. So isaaniin kan control godhu jechuudha BIOS kan jennu kun jechuudha. So this BIOS is a program used to or used by a computer to start the computer system after it is powered on. Fakkeenyaaf post kan jennu sun jechuudha erga yookiin kompiitarri keenya banamee booda erga iskiriinii keenya fuula keenyatti mul'atee booda wanta manage godhu jechuudha. Erga kompiitara keenya banamee booda keyboardiin hojjechuu fi hojjechuu dhabuusaa, mausiin hojjechuu fi hojjechuu dhabuusaa, hard diskiin hojjechuu fi hojjechuu dhabuusaa kan check godhu BIOS information kan jennu kanadha jechuudha. So it also manage data flow between computer operating system and attached device such as hard disk ta'uu danda'a, video adapter ta'uu danda'a, keyboard ta'uu danda'a, mouse ta'uu danda'a. Printer ta'uu danda'a. So warreen sun gidduu operating system fakkeenyaaf Windows 10 ta'uu danda'a, Windows 11 ta'uu danda'a. Operating system keenyaa fi deviceota kana kompiitara keenyatti attach ta'anii jiran hunda isaanii manage kan godhu BIOS information kan jennudha jechuudha. BIOS information kun rakkina yoo qabaate warreen kun hundi isaanii rakkina qabaachuu ni danda'u jechuudha. Kompiitara keenyaa fi operating system yookiin immoo deviceonni kun operating system information sharing ta'u jechuudha. So kunillee malatti hardware problem identify goonu jechuudha. If a computer boot and stop after the post, your computer has BIOS setting problem. Argitanii kompiitara tokko erga bannee booda ofuma isaa yoo dhaabate jechuudha erga postiiti rakkina maaliiti jechuudha rakkina BIOS setting problemiiti jechuudha. So vaccine BIOS problem require good knowledge of computer hardware. Basic yoo ta'an nama fakkeenyaaf rakkina kana solve gochuuf immoo beekumsa computer hardware beekuu gaafata yookiis immoo solve gochuuf xiqqoo advanced ta'uu qabna jechuudha rakkina kana solve gochuudhaaf akkuma jalqabaa basic yookiin immoo kompiitara keenya irratti rakkinni xixiqqoon akkuma fakkeenyaaf adapterii check gochuu ta'uu danda'a elektirikii kompiitara keenyaaf attach ta'uu fi attach ta'uu dhiisuusaa check ta'uu danda'a. Akkasumas osoo hin taane BIOS information kana check gochuudhaaf beekumsa xiqqoo yookiin immoo good knowledge of computer hardware qabaachuu qabna jechuudha rakkinoota kana sirreessuudhaaf. Therefore
when you face power setting problem, you are advised to contact computer hardware technician to solve the problem. Kanaaf jechuudha rakkinoota xixiqqoodhaaf deemuu osoo hin taane yeroo akkasii uumamu computer maintenance center deemnee kan akka nuuf sirreessan gaafachuu qabna jechuudha yeroo rakkinoonni sun uumaman. Another concept within this topic is CMOS error. CMOS jennamu fakkeenyaaf CMOS kan jennu kuni complementary metal oxide semiconductor kan jedhamudha jechuudha. Kana jechuun immoo yeroo baay'ee warreen akka deetii, warreen akka taayimii waan sun save gochuuf nu gargaarti jechuudha akka memory. So this is onboard chips that store information ranging from time and date to system hardware setting is primary function to handle and store BIOS configuration setting. Warreen kuni BIOS information kun illee asirratti save ta'u jechuudha. Kun yeroo baay'ee kompiitara keenya irratti illee ta'uu danda'a. Waachii harka keenya irra yookiin immoo saatii harka keenya irra jiru ta'uu danda'a. Bifa adii kan qabdu sun CMOS kan jennudha jechuudha yookiin immoo CMOS battery jechuu dandeenya jechuudha. Upon receiving such type of error message, remove CMOS battery carefully and insert new battery that is exactly the same old one. Shingana kuma salphaatti gabaarraa lixuu dandeenya kompiitara keenya wanta CMOS jennu kuni bifa adii qabdu akka baatiriiti jechuudha. Ishee saatii keenya keessatti argamtu kompiitara keenya keessatti illee argamti. Hojii wal fakkaataa hojjetti jechuudha. So replacing CMOS battery may be more difficult in laptop computer than desktop computers. If the user of computer does not have sufficient computer hardware troubleshooting experience, leaving it as professional. Kuna amma yeroo baay'ee salphaadha. Yeroo baay'ee laptop keessatti CMOS battery kana jijjiiruun nutti ulfaata. Desktop keessatti baay'ee salphaadha jechuudha. So yoo nutti ulfaata ta'e immoo akkuma dura isiniin jedhe suni technician yookiin immoo waa'ee kompiitaraa nama beeku yookiin immoo professional irra geessinee jijjiirree gaariidha jechuudha. Another thing is eventware. Warreen amma nuti asitti haasaa jirru kun rakkinoota kompiitara hardware keenya irra gahan malatti solve goonudha jechuudha. Eventware kan jennu immoo softwareidha. Software kee kompiitara keenya irratti argamudha. Karaa sun rakkinoota kompiitara keenya irra gahan identify gochuu dandeenya. When a system or application error on computer running window, the eventware is updated music for the error. The eventware kana jechuuni eventware jechuuni computer keenya yeroo bannuuti eegalle yeroo fayyadamnu yeroo hunda waan nuti click goonu tokko tokkoon shi fakkeenyaaf amma computer kana keenya irratti software screen record godhullee baneen jira. Warreen hunda computer keenya irratti waan ta'u save kan godhu software kanadha jechuudha. Software eventware jettu kuni save godhi jechuudha. Waan gaarii isaa ta'u waan badaas eventware kanarraa arganna jechuudha. Kanaaf rakkinni tokko kompiitara keenya irra yeroo gahu kana keessa arganna jechuudha. Sekeendii microsekendiidha waan nuti kompiitara keenya irratti click goonu kana save goonu waan ta'eef kompiitara keenya irraa arganna. Eventware neetoo search bar irratti save search goone bifa mallattoo fiigarii 5 tokko irra jiru nutti mul'isa jechuudha. So eventware irraa maal arganna? The problems that occurred, the date and the time of the problem, the severity of the problem, source of the problem, the event ID number, which user will Kenya user in computer Kenya irratti panamee jiru user certify ta'e user inni kam yeroo fayyadamaa ture rakkinni sun kan uumame event ID number, source of problem warreen sun hundisaa achi keessatti save ta'a jechuudha. Sun keessa ilaallee mala salphaadhaan computer keenya irraa solve gochuu dandeenya. Argitanii asitti fakkeenya the following step can be followed to launch eventware. Jalqaba maal goona? On the Windows search box write eventware bakka kanatti jechuudha. Amma eventware yoo inni search goone nuu dhufa jechuudha. Iddoo kanatti event argitanii kun ishii kana click osoo hin godhe waan baay'ee isinitti argisiisuu nan danda'a jechuudha asirratti. Eventware kan jettu kana jechuudha. Ammaaf garuu ishuma kana nuu fide. Pop-up a menu appear which look like show figure 5.1 kana jechuudha. Akkanatti nutti mul'ata akkuma nama isinitti argisiisa. Click on this one. Click osoo goone warreen kana hunda arganna jechuudha achi keessaa. So computer keenya yeroo bannee hanga xumurreetti wanti computer keenya irratti ta'u hundi kana keessatti galmaa'a jechuudha.
So event viewing faayidaan ishii akkasidha jechuudha. So event are placed in different categories on left side figure. Expand category to get more information. Application kan jennu qabdi of keessa, system kan jennu of keessa qabdi, security kan jennu qabdi. Warreen kun hundisaa sinoo computer qabu ta'e event viewer jettu irratti click godhaati akkasitti fayyadamaa. Fakkeenyaaf akkuma nama isinitti asitti argisiise event click godhee irratti xiqqoo busy ta'uu dandeessi malee kun akkasitti computer keenya irratti yeroo event viewer goone search goonu ofii banamaa jechuudha. Sun keessaa nuti application and service kan jennu kana keessaa waan baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. Application and service kan jettu kana keessaa so click goone waan baay'ee argana. Rakkinoota computer keenya irra jalqabarraa hanga dhumaatti jiran ishii kana keessaa argachuu dandeenya jechuudha. So rakkinoota sunirraa waan jiru hunda ilaaluu dandeessa jechuudha. Window logs kan jettu jirti ammas keessatti. Window logs keessa application rakkinoota application rakkinoota security wal qabatan rakkinoota setup system forward event warreen kana hunda wal qabatan rakkinni tokko yookiin error tokko yoo uumame asuma keessaa maal akka ta'e hunda isaa check gochuu dandeenya jechuudha. So ishii kana check gochuu dandeessu sinillee waan picturein kuni waan sun nutti argisiisaa jechuudha. Another thing is rawan to kubanne bota hardware problem. Many computer problem caused by hardware failure or problem with hardware drivers. Akka jechuuni rakkinoon yeroo baay'ee computer keenya irratti uumamanii hardware problem ida software problem miti jechuudha. Akka jechuun qaamota computer keenya warreen akka harka keenyaan tuquu dandeenyu yookiin immoo physically arguu dandeenyu kuni hardware jedhamu jenneerra. So rakkinoonni baay'een itti maybe rakkina mouse ta'uu danda'a, rakkina keyboard ta'uu danda'a, rakkina screen ta'uu danda'a, rakkina internal part of our computer hundi isaanii hardware itti lakkaa'u rakkina sunni ta'uu danda'a jechuudha. Window will display notification about device that have problem device manager and jettu jirti amma isaanii control gochuuf immoo is used to check the status of different hardware devices. The following step can be followed to identify hardware problem in Windows-based system. Akkuma dura event viewers ni jedhe kana step kana yoo fayyadamne immoo hardware keenya isa kamtu isa maalirra jira kan jedhu nu argisiisa jechuudha. Jalqaba search goona jechuudha. Maal search goona? Control panel search goona. Double click on control panel. Then hardware and sound kan jedhu achi keessa jira. Kootaan fakkeenyaaf ilaala control ishii kana irratti double click goona. Yeroo double click goonu kanatu nu dhufa. Bifa ammasitti mul'atu kan nu dhufa. Suni booda hardware and sound nu dhufa. Hardware and sound erga nu dhufe booda maal sunu jedhe computer keenya. Under device and printer click on device manager. So maal goona? Device and printer jedhamti ishii kana jalaati kun ishii kana device manager jettu jirti. Argitanii device manager irratti yeroo click goonu ishii kana bifa kanaatu nu dhufa jechuudha. Ishii kana mee guddifna ishii kana asitti yeroo guddifnu laala wantoota jiru asitti wantoota sagalee baasuuf yookiin sagalee fudhachuu nu gargaaru asitti control goona. Baatirii computer keenya bluetooth camera keenya computer disk drive yookiin hard disk hundi hardware computer keenya irratti argaman hundi asirra jiru jechuudha. Ankoot waan tokko rakkina hin qabu computer argitanii so rakkina qabaate mallattoo diimaa natti argisiisaa jechuudha. Yeroo click tokko irratti mallattoo diimaa argisiisaa jechuudha. So warreen kun hundi isaanii ankoo hundi saaluma gaarii irra waan jiruufidha. Garuu mallattoo diimaa argisiisuu danda'a computer keenya rakkina qabaate kun ishii kana read X. So warreen kana hunda isaayyuu akkasumatti ishii kana laala device manager jedha. The device manager had the following four benefit. Faidaa arfan kana device manageriin faidaa arfan kana qaba. Faidaan sunis immoo it work as central utility from which all the hardware or system can be configured. Fakkeenyaaf mouse-iin ani asirraa fayyadamu hin hojjetu yoo ta'e asuma keessa natti mul'isa jechuudha. Asuma keessa natti mul'isa argitanii
Itoon ishii kana dhaqee amma balleessuun hin danda'amu akka ishiin hojjenne gochuun hin danda'a. Kiiboordiin akka ishiin hojjenne gochuun hin danda'a. Yoo ofuma isaa immoo hojii dhaabeera ta'ee asii nutti argisiisa jechuudha. So that thing is the first benefit of this device manager. Another thing, it provides centralized organized view of hardware, Microsoft Windows recognized hardware installation system. Nutti mul'isa hunda isaa nama fakkeenyaaf kompiitara keenya irratti hardware yoo jiru hunda isaa nutti mul'isa. Another advantage is this one, or another thing, it helps to manage all hardware devices installed on the system. Manage gochuuf irraa balleessuuf yookiis immoo update gochuuf warreen sun hunda nutti mul'isa. Warreen akka keyboardii, hard diskii, USB device, it helps change hardware configuration, manage drive, enable or disable gochuu dandeenya. So warreen kun immoo rakkinni kan qabu isa kamtu immoo update gaafatee jira kan jedhullee asuma keessa arganna jechuudha. Fakkeenya yeroo baay'ee yellow triangle yoo ta'e maal akka ta'e, red x yoo ta'e maal akka ta'e, downward pointing arrow, warreen sun hundi isaanii mallattoo achirratti argamu jechuudha. Another topic, or the last topic of this hardware troubleshooting is diagnostic tools. Amma kana jechuun immoo rakkina barbaadu jechuudha yookiin immoo bakka rakkinni jiru barbaaduudhaaf toolsii garaagaraa yookiin immoo equipmentiin garaagaraa nu barbaachisan jiru. Diagnostic tools kan jennu it may be hardware diagnostic tool ta'uu danda'a, software diagnostic tools ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf Windows performance monitor kan jennu kuni software diagnostic tools dha kun jechuudha. So Windows performance monitor yeroo jennu kompiitara keenya irratti raamiin keenya yookiin immoo hard diskiin keenya yookiin immoo CPU keenya maalirra akka jiru cheekii gochuuf nu gargaara jechuudha. So we consider this one as software diagnostic tools jechuu dandeenya jechuudha. Akkasitti ilaala. Waan parsantii meeqa akka fayyadamnee jiru. Yoo baay'ee fayyadamnee yookiin immoo irra caala fayyadamuu nu barbaachisa ta'ellee sunumarraa cheekii gochuu dandeenya jechuudha. Another thing is Windows resource monitoring kan jennu jira. Windows resourcing keenya resource warreen jennu warreen akka kamiiti? Warreen akka central processing unit, warreen akka hard diskii, warreen akka random access memory resource jenna isaanii jechuudha. So hamma fayyadamne isa jedhu immoo CPU usage, memory usage, warreen sun hunda isaanii asirraa ilaalla jechuudha. So ishuma kana fakkeenyaaf kana finneetoo sarchi goone asiiti nutti argisiisuu dandeessi. Ishii kanas immoo finnee sarchi osoo goone performansiin kompiitara keenya maalirra akka jiru nutti argisiisuu danda'a jechuudha. So ishii kana yaaluu dandeessu illee ishii kana sarchi godhaati maal akkasii fidu kompiitara keessa laala. Windows resource monitoring fi fakkeenyaaf Windows resource Windows resource yookiin immoo koppii godhaati ishii kana yookaan barreessaa yookiin koppii godhaa. A built tools that provide real-time monitoring CPU, memory disk, and network usage, helping user analyze. Kana tokko goone kun amma direct gara online itti waan nu geessuuf malee warreen kan nutti argisiisa jechuudha. So yeroo biraa yookiin immoo next time toopikii basic preventive maintenance jettu kana waliin ilaallaa. Ammaaf isuma kanarratti sirriitti ofii keessa sarchi gochaa ilaalaa. Yeroo gaarii isiniin jedha hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Nagaan turaa.